Otuma fayyaa qabu hammaraatiin fayyaa qabu wali qabame nama iftee wali qabame waanuma dubbatatu nama wallaalchifte laalchummaan nama argaan nama jara kana arguutuun maal dubbatu waan ka'e qabee fuula nama kanaa dargaggoota akkanaa kana fuula isaanii arguun kun waanuma dubbatu ka'e dhaabee jedhu bagaan isin hin dhabin immoo baga wal arganne baga wal beeyne alagaa fi sagantaa alagaa baga dhiifnee bira kunne warra alagaa sagantaa alagaa dhiisee beetu ibta eeggata ta'aniire baga hin taatan baga wal taatan baga bawaafii taatan abbaa waafii jechuun abbaa maatii isaa ta'u abbaa biyya isaa ta'u abbaa qabeenya isaa ta'u karaa kanumadha karaa kanuma hadur dhabne sanillee kanuma waan dubbadhu wallaahi leegadiin abbo lagaan jirtu akkuma gaarii jirtani ogummaan akkatti sillaaneeru waan dubbatanii miti yaadu waan dubbatu wallaahi yoo dandee abbaan guddina hamee atti laannu nagaan bultanii baga nagaan dhuftan hunda dura kabajamoo fi kabajamtoonni dhaloota Oromoodhaa hundi keessanuu baaseensaa kaabaa fi kibbaa kan yaadannoo abboota dabranii kan abbaa Oromoodhaa marsaa 11ffaadhaaf kabajuudhaaf kan asitti argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftanii isin jaa akkasumas warri sagantaa kana milkeessuudhaaf humnaan yaadaan diinagdeedhaan waan hundaanuu deeggarsa nu gootanii akka sagantaan kun milkaa'u warri nu gootan olloonni keenya deeggarsoonni keenya hundi keessanuu galatoomaa isin jaa egaa taa'eetan isin barsiisaa na uffachaa egaa wanni nani amma isin barsiisu akka barsiisaa kiyyarraa laakiin namatti wanni isin barsiisu gabaabinaan waanuma kaleessa galgalaa wal barsiifne sani hubannoo tokko tokko walii kennin jechuudha. Tokkoffaa irratti jalqaba qajeelfama warra abbaa Oromoodhaa kan galmoonni keenya waggaa dheeraa barachaa turtan of ta'uurraa ka'ee haga xaddacha Oromootitti warri bartan amma kuni wanni kalee galgala uumame kuni waan amma of dura jireenya of duraatiif itti deemnu waan ta'eef hanga tokko dura isin barbaadu. Kanaaf jalqaba irratti Oromoon sabni Oromoodhaa qajeelfamni isaanii gadaadha jechuudha. Gadaan gadaa Oromooti moo gadaa gandaati ree? Gadaa Oromootii miti? Gadaa Tuulamaatii miti jechuudha. Kan Booranaa kophaatti Booronni kophaatti gadaan qabu. Tuulamni illee qabu Macca kophaatti ni qaba? Arsii kophaatti ni qaba? Hararri illee kophaatti gadaan qabu jechuudha. Gadaan gadaa Oromoo qajeelfama uummata Oromooti jechuudha. Gadaa jechuun maqaa qajeelfamaati. Siistam waan yaasan yookaan sirna isa jedhamu sana. Kanaaf har'a uummanni Oromoodhaa gizee gadaadhaan bulaa ture san dur
aangoon isaanii akkamitti waliif kennan barnoonni gadaa keessa jiru maal waan jiru akkaataa uummanni Oromoodhaa aangoolee itti walii kennaa ture sirna gadaa keessatti isa sallaan aangoo 11 jira jechuudha. Aangoolee 11 tokkoffaa dabbala.